Maaster Guchii fi Guchii maaliif qajeelfamoota 20 kaa'e keessaa inni jalqabaa karaateen kabajaan jalqabaa kabajaan xumuraa jedha. Kabajaan jalqabuun akkuma isinuu beektan namni karaatee hojjetan gaafa jalqaba doojoo yookaan mana ispoortii ol seentan salaamtaa kennitan. Akkasuma gaafa hojjettanii xumurtan salaamtaa kennitanii gara manaa galtan. Kana jechuun karaateen kabajaan jalqabaa kabajaan xumuraa jechuudha. Maaliif kabajaan barbaachise kan jedhu keessatti karaateen kabajaa wanni inni barbaachiseef hariiroosii fi maarshaal aartii kana walitti hidhuuf, hariiroosii fi barsiisaa kana walitti hidhuuf, hariiroosii fi barattoota isaa walitti hidhuuf kabajaan ni barbaachisa. Uummanni keenya gaafa ganama yookaan waaree booda walitti dhufan akkam ooltan yookaan akkam bultan jechuudhaan mana walii seenan. Turtii muraasa booda gaafa wal gaggeessan nagaan nu oolaa, nagaan nu bulaa jechuudhaan kan wal biraa deeman ta'a. Jechi sun wanni inni barbaachiseef saahiba isaa, ollaa isaa, hariiroo isaanii kana cimsuuf. Maarshaal aartii keessatti akkuma teeknikni barbaachisu safuun barbaachisaadha. Egaa wanti Maaster Guchii fi Guchii inni jalqabarra inni kaa'ee karaateen kabajaan jalqabaa kabajaan xumurajeef hariiroosii fi maarshaal aartii cimsuu qofaaf. Akkasuma namni maarshaal aartii kamuu kabajaa qabaachuu qaba, kabajaa namaafis qabaachuu qaba jechuu isaati.